Waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa fi dhaabbata uummata faannoo Amaaraa waliin mallatteeffame hordofuun geggeessitoonni dhaabbata uummata faannoo Amaaraa daandii nageenyaa filachuun mootummaa waliin waliigaltee mallatteessuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa fi dhaabbata uummata faannoo Amaaraa gidduutti mallatteeffame hojiirra oolchuun akkaataa nageenya waaraa milkeessuun danda'amu irratti waliigalteen mallatteeffameera. Sirnicha irratti kan argaman ministeera nageenyaa obbo Mohammad Idriis waamicha nageenyaa mootummaan taasifame simachuun uummata kanaaf nagaa waaraa buusuuf tumsayyummaa keessaa ba'uuf akka biyyaatti taasifamaa jiru keessatti hirmaachuuf murteessitanii waan dhuftaniif galatatu isiniif malaa jedhan. Sirnoota darban keessatti gaaffileen deebii hin arganne hedduun jiraachuu danda'u kan jedhan obbo Mohammad hudhaalee jiran kanneen karaa nagaan marii fi marabbaan furuu qabnaa jedhaniiru. Barri kun bara hiyyummaa keessaa ba'uuf hojjennuu fi qabsoofnuudha malee bara karaa boodatti hafaa ta'een inni tokko isa biroo afaan qawween itti doorsisu mitis jedhan. ይህ ዘመን ያለንን አቅማችንን በጋራ አዳምረን barri kun dandeettii fi humna qabnu walitti fiduun bara hiyyummaa keessaa ba'uuf hojjennuu fi qabsoofnuudha malee bara karaa boodatti hafaa ta'een inni tokko isa biroo ajjeesee ittiin dhaadatu miti. Biyyi keenya Itoophiyaan seenaa siyaasaa dabarsite keessatti rakkoon hin furamne gaaffileen uummata keenyaaf deebi'uun irra jiru misooma bulchiinsa gaarii fi kan biroon jiraachuu danda'u. Gaaffilee kanneen dhaloonni amma jirru hojjennee dhamaanee bu'aa bayii hunda keessa dabarree waliin hojjennee Itoophiyaa fooyyooftee dhalootaaf dabarsuuf yeroo waltumsinu irratti argamna. Wantoota gaarii abbootiin keenya hojjetan cimsinee hanqina jiran sirreessuun walooma keenya cimsinee mul'isuun Itoophiyaa dhaloota dhufuuf mijattu ijaaruuf waltumsuutu nurra jira. Kanneen nageenya filachuun galtan kunneenis daandii sirrii filattan. Durataa itti aanaa fi ajajaan loltummaa dhaabbata uummata faannoo Amaaraa Koloneel Faantaawun Mohabbaa sababoota garaagaraa irratti hundaa'uun daandii nagaa filachuu himanii waliigalteen kunis kan yeroo darbee mootummaa naannoo Amaaraa waliin taasifame kan cimsu ta'uu eeraniiru. Uummata Amaaraa irratti waraanni itti fufiinsaan geggeeffamaa waan tureef amma uummatichi dandeettii waraana keessummeessuu hin qabu kan jedhan Koloneel Faantaawun afaan qawween rakkoo uummata keenyaa furuun waan hin danda'amneef daandii nagaan uummata keenyaaf qabsaa'uu filannee jedhan. ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን ባለፈ waliigalteen mallatteessinu kun kan jalqabaa osoo hin taane yeroo darbe waliigaltee mallatteessinee turre. Kanarraa kunis isuma kan jabeessuu fi cimsuudha malee waan addaa miti. Daandii nageenyaa akka filannu kan nu taasise waggoota 3 qabsoorra turretti waan hunda argineerra. Uummatarras rakkoo hedduun akka ture argineerra. Kanaaf rakkoon kun kanaa ol deemuu hin qabu. Uummata Amaaraa irratti waraanni itti fufiinsaan gaggeeffamaa waan tureef amma uummatichi dandeettii waraana keessummeessuu hin qabu. Kanaaf afaan qawween rakkoo uummata keenyaaf furuun waan hin danda'amneef daandii nagaan uummata keenyaaf qabsaa'uu filanne. Itti aanaan ajajaa loltummaa dhaabbatichaa gargaaraa Piroofeesar Iyyaasuu Abaataa gama isaaniin humnoonni alaa biyyattiin akka hin tasgabboofnee fi misooma itti fufaan akka hin jiraanneef dhimmoota garaagaraa qindeessuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Nutis kana hubachuun faayidaa biyyaalessaa keenya eegsisuu fi gaaffilee uummata keenyaa deebisuuf karaa nagaan mootummaa waliin dudubbachuun hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu himanii hojiirra oolmaa isaa fi nageenya waaraa buusuuf ariitiin hojjechuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. ብሔራዊ ጥቅማችንን ለማስከበር Faayidaa biyyaalessaa keenya eegsisuu fi qabeenya keenya akkasumas gaaffilee uummata keenyaa deebisuuf karaa nagaan mootummaa waliin dubbachuun ni hojjennaa jennee waliigaltee mallatteessineerra. Waliigaltichis hojiirra akka ooluuf koreen teeknikaa hundaa'eera. Kanaaf hojiirra oolmaa isaa fi nageenya waaraa buusuuf ariitiin hojjechuun barbaachisaadha. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Abduu Huseen sanadii hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa waaraa buusuu mallattaa'e naannoo keenya keessatti wantoota manca'an deebisnee ijaaruuf aadaa fi duudhaa bade deebisuuf kan itti waadaa galluu fi amantaa irra kaanneedha jedhaniiru. ዛሬ ወደ መሬት ለማውረድ nageenya waaraa lafa qabsiisuuf sanadni hojiirra oolmaa har'a mallatteessaa jirru mirgoota diimokiraasii fi uummataa kabajuu fi kabachiisuuf kan waadaa itti galluuf mul'isnuudha. Kanas hojiirra oolchuuf kan abdii nuuf kennuudha. Waliigalteen kun naannoo keenya keessatti wantoota manca'an deebisnee ijaaruuf aadaa fi duudhaa bade deebisuuf kan itti waadaa galluu fi amantaa irra kaanneedha. Nageenyi obsaa fi daandii dheeraa akkasumas bu'aa bayii hedduu keessa darbuu barbaada. Kanaaf nageenyaaf dursa laachuun murteessaadha.